Qoosati wanti jedhamaa jiru jechaati haasoftu osoo hin taane. Yoo dhiigummaa si dhukkubsee jedhe waan na haasa'i wanta sitti mul'ate haasa'i hin gargaartu taanaan afaan kee walitti qabadhu taa'ii hin gargaarta taanaan ta'a dhugummaa taarsummaa ta'a obbolummaa yoo si dhukkube gargaari halaas ilma dhiiratu iyyuu nyaatee biraa kutaan Ashama harka fuunee warri amantii birallee as keessa jiraatan naa jiraatu Oromoon keessanuu maashaallah hedduu namatti tola waan gaarii irra jirtanii namni qabeenya fi miti kan wal gargaaru yaanni gaariin lakkoofsa eenyutu qaba lakkoofsa san namni qabu sun jala ba'ee miti. Lakkoofsa koomentii gadi oofatiniin jechuudha koomentii akkana gadi oofatiniin achi jalaa fudhadha lakkoofsa suma jala jira. Lakkoofsa taree jira barreessaa irra deebi'e. Kana qofaayyuu miti ijoolleen teenya waan barbaachisu kamiifuu wal ijaaruun dansaadha maaliif kamiifuu yoo wal bira jiraatanii wal jajjabeessan hedduu takka abbaa waan yaada kana kaaftan hedduu galatoomaa jechuun fedha. Kanaaf immoo namoonni biraa namoonni isin jaalanne yoo jiraattanii wanti godhamu kun nu hundayyuu muudachuu danda'a nuti dubartiidha haadha qabna. Haadha jechuun immoo haati ta'e akkuma haadha ta'e jaalattu san haadha namaa jaalachuunis dirqama. Isiin waa taatetii miti alhamdulillah fayyaa qabdii dansaa jirti akka eenyuttuu jiraatuu dandeetti. Ammallee durba caalti maaliif nu caalti ammas nuyi warra homaan taane homaayyuu irraan bahin caalti maaliif yoo jenne obsa qabdi nu utoo taate yoo nama meeqa fooqirraa of darba haala amma jiru kana ilaalee jechuudha. Isin immoo eenyuyyuu ni caalti maal taatee warri jedhaa artanii yaa'anii namni tokko waan fedhe yoo ta'e isin haadha dhiiratiin kuftu ilmi isii kun waan addunyaa irratti namuu godhaa jiru kana argee boru ol isii kaasuu danda'a doktora ta'uu fi danda'a osoo tabiraa taate ilmoo kanaa gattee tabiraa deemtu meeqa jira tazibaalaa keettu isin kormittiidha jabduudha eenyu caalti. Wanti isinii galuu qaban gaddallee hin jirtu isin haa ta'u nu quuqama nutti dhagaame hin goonaaf jedhaarraa malee nu qarqaarallee nuun hin jenne garuu mootu obboleettii teenna sunis obboleettii teenna sunillee nuyi nama hin jibbinu haala nama jibbina malee dalagaa nama irraa jibbine malee namni kutaa kamiifuu silxee ta'ee uraagee ta'ee maal inshallah yoo Tigreen fuudhame nuun miidhu abbaan fuudhe waan fuudheef abbatu beeka waan ta'eefu warroonni yaada adda addaa lakkoofsi kinoo kan argitanii. Lakkoofsi kana warroonni lakkoofsa barbaadanii lakkoofsa azalaa kana iskiriishuut godhadhaa guruppii seentanii guruppii kana keessa isiin illee jirtedhani. Namummaa ta'uu qofaaf wal qarqaaru yaada nama ta'uun qofti gahaadha yaada bareedaa namni namaa kennu waan keerititti wal naannessu bakki amma isin jirtu kun akkuma nama kamiituu isinleen odoo obboleessi isii achi keessa jiraate deebii tokko tokko obboleessi irraa deebisuu danda'a yookiin intalli gosaa takka irraa deebisuu dandeetti. Wantoonni nu aarsutti jiru akkaataa itti amma jireenya jarri jiraatu osoo hin taane haala jarri godhatan. Rakkatti isin alhamdulillah ka ilmoon sun irraa bahee rakkanne kanaaf immootu waan tokko tokko itti fidanii waggaa waggaan akka nama siidaa gabbaruu warri godhataa jiranu ufaa sirreessanii isilleen ilma namaati intala namaati warra ishii gadi jaalate asitti sitti lakkoofsi cabsantu dhiisa waa'ee namaan haaseenaa akka fidhanaa godhatanii ishii warri rabbiin isinitti rabbuun ina ishii niyya atiman ramadaanuma kana jecha isiin naqarqaara jechaan jirtu haati firu rabbiin gaafa jedhe as keessa hin baha jetteetiin hin tettee ilmoo fi nagahan guddifataa jirti waa'ee namaan haaseenaa isii warri shamaraa warri mooyyuu isiin borbultii qabachuu heddan jechuudha gargaara osoo afaan hin taane akka lakkoofsa kana qabatanii garee keessa dhaqanii isiniin jedha. Warri qabdanii lakkoofsa kanaan bareeduu daadha. Lakkoofsa isillee qabdanii akka ittiin nama qunnamsiisuu dandeettanitti dansaadhaan jedha. Kanaaf waan gaarii godhaa waan gaarii gochuun ufumaa fi walillee wal ta'anii walitti gurmaa'ullee bareedadha ilmi nama gurmaa'uun namni yoo gurmaa'e wallaalaa dhibballee osoo maqamnu beekallee hedduu akkasumatti dhibbaa hin qabna. Kanaafuu yaada walirraa fudhatanii waliin kallattii jirutti deemuun dansaadha. Kanaaf eenyumaa ta'ee rabbiin dubartii teenya asaaba keessallee nu jalaan galchin jireenya bareedaa rabbi nu haa jiraachisu abbaa manaa gaariillee rabbiin kan qabnetti haa qabu kan qabu immoo bultii isaa dheertuu haa jiraachisuun jedha. Bakkuma jirutti haadhaaf abbaa teenya rabbi umrii nu haa dheeressu ani akka kiyyatti haadha jechuun anaaf waan addaati.
yeroo takka yoo waan haadhatiyyaa yaadadhe guyyaa guutuu osoo odeesse nan gahu namoo akkasumatti haadha ofii jaalata. Kanaafiyyuu isiin illee guyyaa takka waa'ee saba kana qabadhaa guruuppii kottaa dandeessi. Kanaaf inshallah walii gallee waan ta'amuu qabu asirratti hin dubbannu. Hojiimaan namatti yoo agarsiifne dansaadha. Kanaaf inshallah haasa'uun hin barbaachisu namoota hedduutu jira waan ta'eefuu namni na caalaa dubbachuu danda'anis naaf offolcha akkan goon billaa. Haasaa miidiyaa akka nama haasaa miidiyaa qofa barbaadutti miti ani jala muree isin him yeroo baay'ee laayiviin seenuudha. Namoonni yeroo akka tasaa guruppii kana keessa galtanii liinkii isinii kennanii ijoollee adada laayivii galtanii waan kana irraa dubbadha haga mucayyoo tana bakka ho'iitiin geettanitti. Hamma mucayyoo tana carraan kaayiroo keessa mucayyoo tana carraan kaayiroo keessa uummanni kaayiroo walii galee kenneeruuf carraa lama keessa yaa takka mataa isii shirgochuudha mataa isii keessaa fuudhuudha yaa lama akka isii lubbuu baastu godhuudha. Carraa lama kennaniiranii uummanni kaayiroo. Garuu carraa lamaan kana keessa rabbiin mataa isii duuntun rabbiin fayyaa isiitiin biyya san keessa ijoolleen Oromoo wal ijaartee bakka sanii mucayyoo tana baasuun Oromummaa qabatee dubartummaa akka dubartii takkaatitti ani dubartiidha wanti kun maaliidha narra gahuu danda'a boru na muudachuu danda'a yoo waan jettu taate bari wanti hadha kennitu kun siinqeedha. Atadha isii qalbii cabduu tana isii qalbiin isii akkanatti rifatee qalbiin isii akkanatti gahaa jedhee rifateeru tana dhadhee qalbii isii tana yoo gammachiifte wallahi billahi maleekonni rabbii guutuu sii gammata gaafa fuula akiraa deemte ati gammachuudha. Rifattuu onnee isii rifatte tana gammachiifte ka hadha isii onnee isiitti rifateera bar. Sofia, lakkoofsa kana qabadhu kan barreesse kana qabadhu WhatsApp kootti ishee lakkoofsa kee barreessiniiti lakkoofsa kana screenshot godhadhu kan barreesse kana duwwaa sagalii kana dhumti isaa jechuudha. Annaa akkasii hundi keessanuu lakkoofsa kana qabadhaa obboleeyyan tiyya warri argattanii yaada qabdanii seenaa dubbadhaa adaraa keessan akka gargaarree inshaallah. Waan kana oliituun goonaami nama fayyannee iyyuu gootaniimi. Kanaafuu jira lakkoofsa kana qabadhaa. Canuura qabdu rabbiin ammayyuu sabriisiidhaaf hakennu garaa hedduu na nyaatte marrumaan na urgufti nan boo'ee dawwallaa yeroo nargu na akkasii garam ta'een sinfani amma hunni koo danda'u waliin sinii wajjiniin jira wallaa akkasiin achi keessaa baatu godhaa daraa. Lakkoofsa zalaa qabadhaa guruppii keessa seenaa ijoolleen keenyaati keessanuyyuu. Lakkoofsa illee isin barreessaa jirra warri hin barreeffatin barreeffadhaa akkuma beektan.